Akkam jirtu sanbata gammachuu hunduma keessaniif iyyuu isiniif haa ta'u. Waaqayyoon abbaa keenya karaa addaa gaarii goonee galateeffanna. Eegumsa isaatiif gargaarsa isaa hundumaaf jaalala isaa taanaan ammallee walitti isa nu taasisaafiif galanniif ulfinni guddaan bara baraan isaaf haa ta'u jecha yeroo kana qorannaa waa'ee mana qulqullummaa qorachaa jirru gara xumuraatti fidaa jirra. Seenaa keenya maal keessa akka jirruun akkamitti akka seenaan dhala namaa goola ba'u yookiin hamaadhaan yookiin cubbuudhaan yookiin gaarummaadhaan akka goola ba'u madaalli keessa akka oollu ilaalaa jirra jechuudha. Kanaaf har'as kutaa itti aanu kutaa kana keessatti waa'ee qulqullaa'uu mana qulqullummaa isa samii akkuma kanaan dura ilaaluu jalqabnee turre har'as kan itti fufnee waliin ilaallu ta'a. Gara sanatti osoo hin seeniin fuuldura haaluma nuuf mijateen fuula waaqayyoon duratti dhiyaannee kadhata gabaabaa godhannee jalqabna hin kadhanna. Samii qulqulluu irra jiraattu Waaqa tokkicha isa dhugaa, Waaqa abboota keenyaa, Waaqaaf lafa galaanaaf burqoota bishaanii isaan keessa kan jira hundumaa kan uumte karaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin si galateeffanna. Kan nuuf gooteef nu gargaarte nu wajjin taate hundumaatiif galanniif ulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Yeroo kanas nuyi cubbamoonni dadhaboonni wallaalonni fuula keetti dhiyaanneerra dubbii kee barachuudhaaf. Dubbiin kee humna guddaa qaba. Dubbiin kee dhugaadha. Dubbii kee kanaan akka qulqulloofnuuf. Adaraa waaqarraa cubbuu keenya nuuf dhiisi. Hafuura kee ati nuuf ergi. Yeroo keenyaa fi hundumaarratti ulfaadhu. Waan hundumaattuu fedhi kee nuuf haa ta'u abbaa. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiif jedhii. Ameen. Tole Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna. Galanniif ulfinni guddaan abbaa keenya isa waaqarraatiif isaaf haa ta'u. Maqaan kee guddaa haa ulfaatu. Akkuma kanaan ilaalaa turre qulqullaa'uun mana qulqullummaa inni lafarraa akkam akka ture mana qulqullummaa samii qulqulleessuu torbee ilaallee jalqabnee turre. Mana qulqullummaa samii keessatti utuu qulqullaa'u hin jalqabin akkaataa inni qulqullaa'u utuu ilaaluu hin jalqabin akkamitti manni qulqullummaa samii akka xuraa'u yookiin cubbuun namarraa gara mana qulqullummaa samiitti akka darbu ilaallee turre. Har'a immoo qulqullaa'uu mana qulqullummaa isa samii kan jedhu waliin ilaalla. Kallattiidhaan gara macaafaa qulqulluu deemnee macaafa qulqulluurraa waan jiru waliin ilaalla. Macaafa qulqulluun waa'ee qulqullaa'uu mana qulqullummaa samii Daani'el boqonnaa 8:13 kaanee irra dubbifnu karaa Daani'eliin raajiidhaan dubbatameera. Daani'el boqonnaa 8:13 irra takkeedha. Yommus inni qulqulluun tokko utuu dubbatu nan dhaga'e. Qulqulluun biraa tokkos isa dubbatu sanaan barri mul'ata mul'ata ni Daani'el arge jechuudha. Waa'een dhaabbachuu aarsaa walitti fufee aarfamu, waa'een irra darbaa isa ciiggaasisaa, waa'een iddoon qulqullaa'anii fi macci sun dhidhiitamuutti kennamu hamma yoomiiti turaa jedhe. Afaan Ingiliffaasaa akkas jedha. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Amma yoomii tura. Mana qulqullummaa dhidhiituun amma yoomiitti? Daani'el 8:14 takkeedha. Inni duraa deebisee isa gaaffii gaafate sanaan hamma ganamaaf galgala 2300 in tura. Kana booddee iddoon qulqullaa'aan sun qajeeltootti in deebifama jedheedha. Afaan Ingiliffaa irratti har'a baay'een afaan Ingiliffaa isaa wal bira qabnee fayyadamna. Sababni isaa hiikaan afaan Oromoo qorannaa keenya guyyaa irraa keessatti toora irratti hiikamee waan hin jirreef.
And he said unto me, unto 2,300 days. Amma guyyota 2,300 tura. Then shall the sanctuary be cleansed. Sana booda manni qulqullummaa maal ta'a? Hin qulqullaa'e. Maaltu amma guyyoota 2,300 tura obboloota koo. Iddoon aarsaa sun irra ejjetamuu Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 13 irra jiru. Waa'ee mul'ata kanaa ofii keessanii Daani'eliin yeroo qo'annu arguu dandeenya. Ofii keessatti ilaaluu dandeessu. Gabaabaatti garuu Phaaphaasiin Kaatolikii Roomaadhaa bakka ilma Waaqayyoof buusuudhaan Vicarious Filiday jedhee bakka bu'aa ilma Waaqayyootti ofiin jedhee akkuma maqaa qabu bakka ilma Waaqayyoof buusuudhaan namoonni cubbuu isaaniitiif dhiifama argachuudhaaf gara isaa akka dhaqan gochuudhaan kuwaan baay'ee beekamaadha. Addumaanuu yeroo jaarraa dukkanaa keessaa fayyinni amantiidhaan kan ture namoonni garuu kan ittiin fayyan cubbuu isaanii namatti himachuudhaan luba isaa an bakka bu'aa Kiristoosidha jedhee nama irratti anatu Kiristoosin bakka bu'e Kiristoos bakka na buuse jedhee mana qulqullummaa yookiin mana sagadaa keessa taa'ee anatu cubbuu dhiisa jedhee gatii cubbuu dhiifamu immoo waan gatii kaffalan godhaa turetu jira. Addumaanuu waggoota 1260 bara 538 kaasee hanga bara 1798 gidduu ture jechuudha. Sanarrattidha ergaan tola amantiidhaan fayyuun karaa Maartiin Luuteriin jaarraa 16 yookiin bara 1517tti Pirotestaantota Luuter protest godhee mormee jechuudha. Kan inni keessaa ba'eefi kanaafidha. Inni tokko jechuudha. Kanaaf obboloota koo dubbiin guddaan tajaajila Kiristoos mana qulqullummaa isa samii keessatti gochaa ture iddoodhaa balleessuun mana qulqullummaa iddoodhaa balleessuun warra dhugaa Waaqayyoo duukaa bu'an ijoollee Waaqayyoo dhiituun isaaniin miidhuun isaaniin ari'achuun karaa Phaaphaasii Kaatolikii Roomaa waan ta'aa turedha. Amma yoomiittidha mul'anni Daani'eel arge waa'ee kanaati. Kanaaf wanti kun amma yoomiitti turaa kan jedhu. Hamma yoomiitti turaa kan jedhu ture. Okay. Kanaafiyyuu amma humni kun akka gochuun amma tura. Tajaajila mana qulqullummaa isa samii keessaa dhiituudhaan ofii isaatii maal godhe lafarratti bakka buuse. Akkasumas namoota Yesuusitti amanuudhaan dhugaa isaa ol qaban immoo miidhaa fi ajjeechaa hamaa irraan gahuudhaan waan ciiggaa isaa raawwachaa ture. Lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2 lakkoofsa 4 yoo dubbifne waa'ee kana arganna. Kun mul'ata Daani'eel argina jechuudha. Inni hamma guyyoota 2300tti akka kana godhu turaa jame. Sana booda garuu manni qulqullummaa Waaqayyoo ni qulqullaa'e. Kanaaf yeroon ari'annaa jaarraa kanaadhaa hanga bara 1798 ture. 1798 booda yeroo qorannaan macaafa qulqulluu yeroo itti jalqabe yeroo itti dhugaan yeroo xumuraa kanaatii fi ifni yeroo xumuraa kanaatiif iddootti deebi'uu qabu. Dhugaan iddootti deebi'uu qabu. Waa'een mana qulqullummaa dhugaa sanbataa waa'een waan dhugaa eenyu akka ta'e ergaa ergamoota sadanii ifni kennamuu waan qabuuf bara 1998 booda hanga bara 1954tti qorannaa bal'aa ture addumaayyuu miiliyoonaan jechuudha. Miiliyoonii fi warra isaa wajjin turanii wajjin. 1998 booda bara 1954tti dhufa waan ta'eef 1844 irraa kaasee manni qulqullummaa akka qulqullaa'uudhaaf amma bal'inaa ilaalla. Okay. Kanaaf amma yeroo itti manni qulqullummaa inni waaqarraa qulqullaa'uu jalqabu yookiin ammoo xumura guyyoota 2300 beekuudhaaf amma hubannu. Xumura guyyoota 2300tti manni qulqullummaa hin qulqullaa'aa jedhameera Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti. Kanaaf amma xumurri guyyoota 2300
lamaaf dhibba sadii yookiin yeroo itti manni qulqullummaa inni waaqarraa yookiin inni samiirraa qulqullaa'uu jalqabu beekuudhaaf jalqaba wanti nuyi beekuu qabnu jalqabbii guyyoota 2300 beekuu qabna. Yeroo itti guyyoonni 2300 kun jalqaban yookiin yeroo itti guyyoonni 2300 jedhame kun yeroo itti eegale jalqaba isaa beekuu qabna. Kana beekuuf gara Daani'el boqonnaa 9 dhanna. Sababni isaa mul'anni Daani'el boqonnaa 8 boqonnaa 9 waan wal duukaa jiru wal faana waan ta'edha. Waan walitti bufaadha. Achi yommuu deemnu Daani'el hiikaa mul'ata boqonnaa 8 keessatti argee Gabriel yoo isatti millee Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 15 amma 17 irra dubbifnu Gabriel waa'ee mul'ata isa Daani'el argee Daani'elitti himee ture. Daani'el garuu hubachuu dadhabe. Hubachuu hin dandeenye. Daani'el boqonnaa 9 keessatti ammas Gabriel kadhannaa Daani'eliin booda amma Daani'el mul'ata Daani'el boqonnaa 8 keessatti arge hubachuu waan dadhabeef boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaanee yommuu ilaallu Daani'el kadhannaa jalqabe. Gaafa kadhatee jedhu deebii kadhannaa sanaa Gabriel ammallee deebi'ee dhufee Daani'eliin yeroo isaa isatti hime. Yeroo itti mul'anni sun ta'u jechuudha. Kanaaf Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaanee yommuu ilaallu akkas jedha. Dubbii kanaan kadhachaa utuu hin jiru Gabriel inni nama fakkaate ani duraan mul'atatti arge yeroo aarsaa galgalaatti dadhabee utuu hin jiru balali'ee na bira ga'e. Yeroo aarsaa galgalaatti balali'ee na bira ga'e. Lakkoofsa 22 inni na hubachiisuudhaaf anatti dubbate yaa Daani'el ani ammas qalbifachiisuudhaaf si hubachiisuudhaafis ba'ee nan dhufe. Jalqaba himata keetii irratti dubbeen tokko sitti hin dhaamame. Ati guddaa jaallatamaa waan taateef ani dubbicha sitti himuudhaaf nan dhufe. Kanaaf isa yaadatti qabadhu mul'atichas hubadhu jedheen. Lakkoofsa 20 irraa kaasee akkas jedha. Lakkoofsa 20 irraa kaasee wanti nuyi agarru yeroo itti guyyaan 2300 jalqabbii isaa yoom akka ta'e arganna. Akkeena irree darbaan jedha. Irree darbaan raawwatee akka hafutti cubbuu hojjechuun akka dhaabbatutti yakkaafis dhiifamuun akka argamutti qajeelummaan bara baraan akka dhufutti mul'anni raajiinis mallattoodhaan akka jabeeffamutti iddoon inni dhumaarra calaa qulqulluun dibamee akka qulqulleeffamutti waggoonni 70 saba kee irratti mandara kee ishee qulqullooftuu irrattis akka darban murtaa'eera. So waggoonni 70 wanti jedhamu kana mee afaan Ingiliffaa ilaallu. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city. So 70 weeks are determined. 70 murtaa'eera. Yommuu jedhu maal keessaa murtaa'e? Waan keessaa murtaa'e qaba. Innis maal? Guyyoota 2300 keessaa Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti dubbatame sana keessaatu 70 achi keessaa murtaa'e jechuudha. 70 saba keessatti magaalaa qulqullooftuu keessatti maal ta'eera? Murtaa'eera. To finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and the prophecy and to anoint the most holy. So 70 citee jechuudha. 70 citee kennameera yookiin murtaa'eera. Guyyoota 2300 keessaa jechuudha. Kanaaf jalqabbii 70 kana arganne jechuun jalqabbii guyyoota 2300 arganne jechuudha. Kanaaf 70 kan murtoo ta'e guyyoota 2300 keessaati. Akka raajii macaafa qulqulluutti guyyaan tokko waggaa tokko bakka bu'a. Akka raajii macaafa qulqulluutti guyyaa seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 34 irratti akkas jedha. Akkuma guyyaa 40 biyyicha gaaddan akkasuma guyyaan tokko akka waggaa tokkotti lakkaa'ame waggaa 40 yakka keessaniif hin rakkattu. So guyyaan tokko akka waggaa tokkotti lakkaa'ame
waggaa 40 biyya keessaniif rakkatu. Yommus isin anaan mormuun maal akka ta'e maal akka fidu hin bartuu jedha. Iskeel boqonnaaf lakkoo ijaarsa keenya. Isa kana erga raawwatte ammas lammaffaa ciisi miila nammoo cinaacha keessa mirgaatiin ciisiitii yakka mana Yihuudaa baadhu. Anis waggaa tokko akka guyyaa tokkotti lakkaa'ee guyyaa 40 siif kenneera. Kanaaf guyyoota 2300 jechuun waggoota 2300 bakka bu'aa jechuudha. Jalqabbiin 70 kan kutaa guyyoota 2300 ta'e yeroo mootichi Artaashastaa jedhamu Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf labsii baasirraa jalqaba. Kana isa argan ammas Daani'el boqonnaa 9 lakkoofsa 25 irraa itti fufnee gaafa dubbifnu arganna. Akkeedha. Yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboommiin ba'e jalqabee hamma bara geggeessituu isa dibamee moosifameetti waggaa 7 hin ta'a. Yeroon isaa yeroo rakkinaa yoo ta'e iyyuu mandarattiin waltajjii ishee fi qotaa ishee wajjin deebitee ijaaramtee waggaa 762 dhaabachuuf jirti. Egaa kana beeki hubadhus jira. Waggaa osoo hin taane 7dha. Afaan Ingiliffaan takkeedha. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks. And the 62 weeks, the street shall be built again in the wall, even in troublous times. So, wanti nuyi qabnu maalidha? Yeroo itti Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf abboommiin ba'e jalqabee hanga Masihii mootichaatti shall be 7 weeks and 62 weeks. Torban torbaa fi 62 ta'a. Akka jechuun walitti 69 jechuudha. Kanaaf jalqabbiin isaa yeroo itti mootiin Artaashaastaadha. Mootii yeroo Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf labsiin ba'e yoomidha. Yeroo itti mootichi Artaashastaan labsii baaseedha. Yeroo sana irraa jalqabeeti jechuudha. Yeroo sanarraa jalqabeeti. Yeroo sanarraa jalqabee hanga Masihiin dibamee mootifamutti hanga Masihiitti jechuudha. Torban 62 fi torban 7. Akka jechuun torbaaf 62 walitti torban 69 ta'a. Torban 69 jedha. Okay. Baay'ee gaariidha. Ammallee dubbiin kun itti fufa. Tokko itti jaallata akkeedha. Dibamee kan moosifame tokkos waggaa 762 sana booddee firdii malee lafarraa hin balleeffama. Namoonni geggeessituu isa dhufu tokkos mandaratti mana qulqullummaas hin balleessu. Hamma dhumaattis lolli diigamuuf balleeffamuun inni murtoota irra hin ga'a. Dhumni geggeessituu sanaaf lolaaf shaatiin ta'a. And after 3 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war desolations are determined. Okay. Idem torba. Inni utuu jiru waggaa torbaaf namoota iccimoo wajjin kakuu ta'an jabeessa. So, utuu jiru torban 69 booddee amma immoo torban tokkoof jechuudha. Waggaa torba miti kun torban tokkodha. Namoota iccimoo wajjin kakuu isaa hin jabeessa. Waggoota sana erga keessa immoo qaalni kennaan midhaaniis akka hafu hin godha. Wanti jibbisiisaan nama rifachiisu sun mataa iddoo aarsaa gar tokkorra kaa'amuuf jira. Kunis hamma badiisi murtoo ta'e isa diigamuu fidu isaarratti dhangalaafamutti hin tura jedhee. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. Look, torban tokkodha malee waggaa torba miti. Jechuun as keessatti macaafa qulqulluu keessatti barreeffamuu kan qabu torban tokko ta'uu qaba. Gaafa raajiidhaan hiikamu garuu waggaa torba ta'a. For 1 week. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abominations
He shall make it desolate, even until the consummation in that determined shall be poured upon the desolate. Okay. Artaashasta labsii kan inni baase dhaloota Kiristoosin dura bara 457 yeroo arfaasaadha kan inni ture. Yeroo arfaasaatti maal godhee labsii baase. Labsii maali? Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf. Labsii kan inni baase bara 457 dhaloota Kiristoosin duradha. Kanaaf ka'umsi yookiin jalqabbiin 77ffaadha. Yoomidha 77ffaadha yoomidha bara 457 dhaloota Kiristoosin duradha. Yeroo arfaasaatti. Kanaaf dhaloota Kiristoosin dura bara 457 irraa kaasee hanga Masiihiin cuuphamee hafuura qulqulluudhaan dibametti 769dha. 769 jechuun guyyoota 483dha. Sababni isaa 69 yeroo torbaan baay'ifnu 769 guyyaa torba yeroo baay'ifnu guyyoota 483 arganna. Guyyoota 483 jechuun immoo guyyaan tokko waggaa tokko wajjin wal qixa akka raajitti waan ta'eef waggoota 483 ta'a. Kanaaf yoo 457 irraa kaasee hanga Masiihiin cuuphamee hafuura qulqulluudhaan dibametti waggoota 483 ta'a. Artaashastaa labsii kan inni baase ji'a arfaasaa keessa waan ta'eef waggoota 483 keessaa waggoonni achii gadi lakkaa'amanii waggoota 456dha. Sababni isaa yeroo arfaasaatti waan ta'eef. Dhaloota Kiristoosin dura bara 457 ji'a arfaasaa irraa kaasee hanga dhaloota Kiristoosin dura bara 456 ji'a arfaasaatti waggaa tokkodha. 456 kaasee hanga bara 455tti waggaa lammaffaadha. Akkasittiin dhufee dhaloota Kiristoosin dura bara lama bara achi gad lakkaa'amu jechuudha. Normaalii bara achi gad lakkaa'amu. Bara achi gad lakkaa'amu bara lamarraa kaasee hanga bara tokkootti waggoota 456 arganna. Ji'a arfaasaarraa waan qabu jechuudha. Kanaaf baroota achi gadi lakkaa'aman keessaa waggoota 456 qabna. Okay, sana booda barri zeeroo hin jiru. Barri zeeroo jedhamee lakkaa'amu hin jiru. Dhaloota Kiristoosin dura bara tokko yookiin bara achi gad lakkaa'amu achi gad lakkaa'amee dhufe yeroo tokko irra ga'u bara tokko erga jenneen booda deebi'ee amma tokko jedhee achi ol lakkaa'uu jalqaba. Kanaaf bara achi gad lakkaa'amu keessaa 456 qabna. Barri zeeroo hin jiru. Kana booda waggoota 27 yommuu 456tti daballu yookiin immoo 483 irraa 456 yeroo hirrifnu 27 arganna. 27 arganna. Kanaaf bara 27 dhaloota Kiristoos booda bara itti gooftaan keenya cuuphamee hafuura qulqulluudhaan dibamee hojii isaa biyya lafaa kanarratti jalqabeedha. Sana booda torban tokko yookiin waggoota torbaaf namoota hedduuf kakuu isaa hin jabeessa jechuun bara 27 dhaloota Kiristoosiin booddee hanga bara 34tti waggaa torbaaf jechuudha. Waggoota 3 walakkaadhaaf ofii isaatii. Waggoota 3 walakkaadhaaf immoo erga ol baheen booda karaa bartoota isaatii Yihuudootatti wangeela fayyinaa labsuu isaati. Walakkeessa 77ffaa yookiin bara 31 jechuudha. Bara 27 irratti waggaa 3 walakkaa yeroo hidhaanu walakkaan 77ffaadha. Yookiin walakkaa 71 waggaa 3 walakkaadha waan ta'eef. Bara inni cuuphamee bara 27 irratti yeroo 3 walakkaa daballu 30 walakkaa yookiin bara 31 ta'a jechuudha. Bara sanatti inni fannifamuudhaan walakkeessa 77ffaa irratti jechuudha. Inni fannifamuudhaan sirni aarsaa fi tajaajila mana qulqullummaa isa lafarraa akka hafu godhe. Haala kanaan 77 dhaloota Kiristoos dura bara 457 irraa kaasee hanga dhaloota Kiristoos booda bara 434tti dhaloota Kiristoos booda bara 34tti deema jechuudha. Sana booda gara xumuraa guyyoota 2300tti dhufuun salphaadha. Waan kana bifa salphaa ta'een salphisee gabaabsee gochuudhaaf irra deebi'e. Yeroo itti manni qulqullummaa qulqullaa'u
yeroon itti manni qulqullummaa qulqullaa'u xumura guyyoota 2300 guyyoota 2300 kana yoom jalqabee yoom xumura jennee bira ga'uudhaaf immoo Daani'el boqonnaa 9 keessa dhaquun barbaachisa. Sababni isaa 70 jedhamee Yihuudootaaf muramee kan kenname guyyoota 2300 keessaati. Jalqabbii 70 kun immoo Daani'el boqonnaa 9 akkuma dubbifne jalqabbiin isaa yeroo itti Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf labsiin ba'e yeroo sanaa jalqabaa jedhame. Kanaaf guyyoonni 2300 yeroo sanadha kan isaan jalqabanii jechuudha. Jalqabni guyyoota 2300 yeroo itti Yerusaalem deebitee akka ijaaramtuuf labsiin ba'edha jechuudha. Kun yoomidha dhaloota Kiristoos dura seenaa keessatti jechuudha. Bara 457 ji'a Arfaasaa keessadha. Ji'a Arfaasaa keessadha. Bara 457 ji'a Arfaasaa keessa jechuun barri kakuma bakeetti barra achi gallakkaa'ama malee achi ol miti. Achi gadi yeroo lakkaa'amu ji'a Arfaasaa irraa waan jalqabeef waggoota 456 qabna. Waggoota 456 qabna. Okay. Amma bara Yesuus dibamee mootifamutti 769 jedhameera. 769 jechuun immoo guyyoota 483 yookiin waggoota 483 jechuudha. Kanaaf guyyoota 483 yookiin waggoota 483 keessaa baroota achi gallakkaa'amanii kakuma baa keessaa jechuudha. Waggoota 456 yoo irraa hir'ifne 27 nu hafa. 27 inni hafu kun kakuu haaraa keessatti kan dhufee argannu jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan dhufee 27 irratti bara 27 ji'a Arfaasaa irratti jechuudha. Kiristoos maal ta'e cuuphamee hafuura qulqulluudhaan dibamee hojii isaa jalqabee jechuudha. Hojii isaa jalqabee jechuudha. 769 yoo dhume jechuudha. Bara 27 xumuramee jechuudha. Okay. Sana booda torban tokko tapha. Torban 70 tapha. Torban 70 yookiin torban tokko kana guyyaa 7 jechuudha. Guyyaa 7 jechuun waggaa 7 jechuudha. Waggaa 7 kana bara 27 yoo daballu bara 34 arganna. Bara 34 arganna. Okay. Amma walakkaa waggaa 70 kanaatti Masih aarsaa mana qulqullummaa isa lafarraa tajaajila mana qulqullummaa isa lafarraa fannifamuu isaatiin hin dhaabsisaa. Tajaajila mana qulqullummaa isa lafarraa hin dhaaba jechuun walakkaan torbaa sadii walakkaadha. Sadii walakkaa kana gaafa 27tti ida'anu 30 walakkaa ta'a. 30 walakkaa jechuun immoo bara 31ffaa jechuudha. Kanaaf Kiristoos bara 31ttidha kan inni fannifame. Obidaati waggaa sadii walakkaa foonii yeroo lafarra ture wangeela Yihuudootatti lallabaa ture. Hojii fayyinaa hojjetaa ture. Erga bara 31 fannifamee du'ee gara 7 booda waggaa sadii walakkaa isaa hafeef immoo karaa bartoota isaatii hanga bara 34 yeroo Isxifaanos dhagaadhaan dhahamee ajjeefametti hanga yeroo sanaatti maal ta'e karaa bartoota isaatii warra Yihuudootaatti wangeela lallabaa ture. Ajjeefamuu Isxifaanosiin bara 34tti kaasee garuu balballi haaraan warra Yihuudootaa irratti akka sabaatti cufamee sana booda wangeelli gara addunyaa guutuutti gara ormoota warra jedhamanitti darbe jechuudha. Kanaaf waggaan 70 bara 34 maal ta'e jechuudha. Bara 34 xumurame jechuudha. Kan Yihuudootaaf murtaa'ee kennan. Bara 34 goolabame yookiin xumuratti dhufee jechuudha. Okay. Kanaaf waggaa 70 jechuun bara 490. Kanaaf waggaa 490 arganneerra jechuudha. Kuma lama sadii keessaa. Waggaan 490 kun yoo xumurame waggaan 490 kun immoo dhaloota Kiristoosiin booddee bara haaraa jechuudha. Bara 34tti xumurame. Amma kanaaf guyyoota 2300 yookiin waggoota 2300 keessaa 490 yoo hir'ifne yeroon hafe
Kan itti dhufidu yeroo itti manni qulqullummaa inni samiirraa qulqullaa'uu jalqabudha jechuudha. Kanaaf itti deebinee fufnee ilaalla. Bara 34 itti deema ishee. Sana booda xumura guyyoota 13 yeroo itti manni qulqullummaa inni samii irraa qulqullaa'uu jalqabu argachuudhaaf 2300 irraa 490 yookiin 70 jechuudha. Waggaa 2300 irraa waggaa 490 yeroo hirribnu deebisaa arganna. Kunis guyyoota yookiin waggoota 1810 ta'a. Sababni isaa 2300 hir'isuu 490 1810. Waggaan bara 34 irraa kaasee waggaan nuuf hafe 1810. Sana booda 1810 kana 34 irratti daana. 34 irratti yeroo idaanu 1844 arganna. 1844 arganna. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti guyyoota 2003 booda manni qulqullummaa ni qulqullaa'a jechuun bara 1844 dhaloota Kiristoosiin booddee irraa kaaseeti jechuudha. Kanadha. Kanaaf bara 34 irraa kaasee waggaa 1810 hafa 1810 yeroo itti 34 irratti idaanee jennu 1844 arganna. 1844 kana irratti maaltu ta'a jechuudha. Wanti ta'u maalidha? Yeroo itti xumurri guyyoota 2300 ta'u yeroo itti manni qulqullummaa qulqullaa'uu jalqabudha jechuudha. Okay. Bara 1844 irraa kaasee Kiristoos mana qulqullummaa samii qulqulleessuu jalqabe. Kanaaf bara 1844 irraa kaasee Kiristoos mana qulqullummaa samii qulqulleessuu jalqabe. Daani'el raajicha akkana jedhe. Mul'ataan arge keessatti jedhe teessoon kaa'amanii inni bara baay'ee dheeraa jiraate tokko teessoo irra taa'e. Uffanni isaa adii calaqqisaadha. Rifeensi mataa isaas akka jirbii hin addamaan addaata. Teessoon isaa akka arraba ibiddaati. Miilli teessoo isaa inni geengoon akka ibidda boba'uuti. Yaa'aan ibiddaa isa duraa baheen yaa'a. Warri 10,000 lakkaa'aman isaaf hojjetu. Warri miliyoonii baay'eetti lakkaa'amanis isa dura hin dhaabatu. Abboonni firdii hin ta'ani. Caaffattoonni duraan caafamanii jiranis hin banamanii jedha. So, jaarsi barootaa teessoo irra taa'e. Okay. Great controversy fuula 479 keessa tokkoffaa. Guyyaa guddaa fi sodaachisaan amallii fi jireenyi nama hundumaa fuula abbaa firdii guutummaa biyya lafaa duratti akka taa'amee ilaalamuu fi gatiin nama hundumaa akkaataa hojii isaatti tokko namaaf kennamu haala kanaan karaa mul'ataa raajichatti mul'ifame. Inni bara baay'ee dheeraa jiraate yookiin ancient of days kan jedhamu yookiin jaarsi barootaa Waaqayyo abbaadha. Daawiti abbaan faarsaa akkana jedha. Tulloonni utuu iddoo isaaniitti hin dhalatin lafti guutummaan biyya lafaas utuu hin argamin bara baraa jalqabee hamma bara baraatti ati Waaqayyoodha. Faarsaa boqonnaa 90 maddi uumama lubbuu qabu hundumaa fi burqaan seera hundumaa akkasumas inni teessoo firdii irra taa'u isadha. Eenyu? Jaarsa barootaa. Waaqayyo abbaa jechuudha. Ergamoonni qulqulloonni 10,000tti miliyoonii baay'ee lakkaa'aman akka tajaajiltootaa fi dhuga baatotaatti dhaddacha kana keessatti argamu. Wallabbii isa guddaa fuula 479 keessa lammaffaa. Kunoo ilma namaa kan fakkaatu duumessota Waaqaatiin dhufuu isaa harka mul'ataan hin arge yommus inni gara isa bara baay'ee dheeraa jiraate sanaa dhaqee isa duratti hin dhiyeeffame. Warri saba garaagaraa, warri gosa garaagaraa, warri afaan garaagaraa dubbatan hundinuu akka isa waaqessaniif gooftummaan ulfinni mootummaan isaaf hin kenname. Gooftummaan isaa kan hin darbinedha. Inni gooftummaa bara baraati. Mootummaan isaas isa balleeffamu mitedha. Ilma namaa kan fakkaatu eenyudha? Yesus Kiristoosidha. Dhufaatiin Kiristoos inni iddoo kanarratti caqafame dhufaatii isaa isa lammaffaa isa inni gara biyya lafaa dhufu miti. Dhufaatii lammaffaa isa inni gara biyya lafaa dhufu miti. Inni aangoo ulfinaaf mootummaa isa hojii araarsuu isaa erga xumuree booda isaaf kennamu fudhachuudhaaf samii keessaa gara isaa bara baay'ee dheeraa jiraate yookiin gara jaarsa barootaa dhufe. Xumura guyyoota 2,300 bara 1844tti
akka raawwatamuuf raajii keessatti dursee kan dubbatame isa Yesuus lammaffaa deebi'ee gara biyya lafaa dhufu osoo hin taane dhufaatii isa kanadha. Hangafni lubaa keenya inni guddichi tajaajila fayyina isa xumuraa bakka ilmaan namootaa bu'ee hojjetu hojjechuuf hojii sakatta'insa murtii yookiin sakatta'insa firdii hojjechuu fi warra tajaajila isaa irraa fayyadamoo akka ta'aniif mirgii isaaniif kenname hundumaaf araara buusuuf jecha ergamoota samiitiin hordofamee iddoo qulqullootaatti iddoo hundumaa caalaa qulqulluutti ol seenee fuula Waaqayyootti dhiyaatee jedha. Kanaaf wanti guddaan murteessaan wanti kun dhimma baay'ee itti nu yaachisuu fi itti xiyyeeffannaa kennuu qabnudha. Sababni isaa bara 1844 kaasee manni qulqullummaa samii qulqullaa jira waan ta'eef. Har'a wanti nu ilaalle manni qulqullummaa samii qulqullaa'u yoom jalqabe kan jedhudha. Xumura guyyoota 2013. Xumurri guyyoota 2013 yoomidha. Yoom jalqabe kan jedhu guyyoonni 2013 yoom jalqabanii yoom xumuramanii. Akka jechuun yoom xumuraman jechuun immoo guyyoonni 2300 xumuramuun isaanii manni qulqullummaa qulqullaa'uu eegaluudha waan ta'eef manni qulqullummaa qulqullaa'u yoom jalqabee akka jechuun bara 1844 jalqabee jechuu akka ta'e ilaalleerra. Kutaa itti keessatti Kiristoos 1844 kaasee maal hojjetaa jira waan jedhudha. Kiristoos kutaa qulqullootaa mana qulqullummaa isa samii keessatti maal hojjetaa jira? Mana qulqullummaa qulqulleessaa jira jechuun maal jechuudha? Kun dhimma hunda keenya ilaallatudha. Dubbii kanatti yaadu. Waaqayyo dubbii kana ammallee iddoo guddaa laannee fi xiyyeeffannaadhaan hubannee jireenya keenyaan iddoo gooftaan keenya jirutti isa ilaaluudhaan maal akka inni hojjetaa jiru beekuudhaan yeroo hundumaa of eeggannaadhaan sodaadhaan ulfina isaatiif akka jiraannu Waaqayyo nu gargaara. Qorannaa keenya kutaa itti keessatti yoo fedha Waaqaa ta'e waa'ee mana qulqullummaa haala kanaan ilaallee walitti qabna. Hangasitti ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif iyyuu isiniif haa baay'atu. Waaqayyo dubbii keenya nuuf haa eebbisu. Eebbifamaa jechaa kadhata gabaabaa godhannee walitti qabna hin kadhanna. Waaqa irra jiraattu qulqulluu abbaa keenya yeroo araaraa nuuf laatteef yeroo dabalataa nuuf laatteef si galateeffanna. Karaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin bara baraan galannee ulfinni guddaan siif haa ta'u. Adaraa madaalamnee salphannee akka hin argamnetti Waaqarraa dubbii keetiif iddoo laannee adaraa dubbii keetiin akka qulloofnuuf Waaqarraa hafuura kee nuuf ergi. Yeroo keenyaaf hundumaa irratti ulfaadhu ammallee fedhii kee nuuf haa ta'u maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhee abbaa ameen.